Yoo yaa shamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Oduu gaddaa waldaa warra wangeelaa makaanii Yesuus Itoophiyaatti kutaa raadiyoo sagalee misraachuu jedhuun yeroo dheeraaf mana amantichaa keessatti tajaajila isaanii bifa namaa fi waaqayyoon gammachiisuun yeroo dheeraaf itti gaafatamummaan isaanii bahaa kan turan aadde Ayyalech Taaddasee bitootessa 2014 guyyaa sanbata duraa galgala gara isa jaallatanii fi tajaajilanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti sassaabamaniiru. Sirni geggeessaa fi awwaalcha isaanii gaafa 2014 bakka awwaalchaa Labuu Gabrielitti raawwatameera. Aadde Ayyalech bultii kan qabduu fi aadde Ayyalech bultii maatii kan qabduu fi haadha ijoollee 3 kan turanii ta'uu odeeffannee jirra. Maatii fi jaallattoota isaanii akkasumas hojjettoota isaan wajjin hojjetaa turan maraafuu jajjabina hawwinaa fi daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo kan isiniif dhiyeessinu yaa saba kuna gargaaraa jedha Paaster Ifaateessoo jedhama. Abbaan ijoollee 3 siree irratti kufeera. Adaraa sheer gochuudhaan cinaa dhaabbadha. Waldaa Makaana Yesuus Saaris Afaan Oromootti tajaajila wangeela gochaa ture. Nama waldaa kanatti tajaajila Afaan Oromoo eegalchiise. Booda irras waldaa Kakuu Jaalalaa Waaqayyo Boolee Bulbulaa tajaajilaa ture. Paaster Ifaan nama bultii qabuu fi abbaa ijoollee 3 durba 2 yeroo sanii fi singitan akkasumas dhiira 1 Isqiyaasidha. Dhukkubbii isaan strookii yoo ta'u hospitaala Zoodituu ji'a 2 ciisee kan ba'e yoo ta'u kana keessa guyyaa 22 kutaa ICU keessa ture. Yeroo ammaa kana fuudhaa ba'aatii manumatti yaalchisaa jedhamanii hakiima deddeebi'aa qacaruun guyyaatti hanga qarshii 600 kaffaluun manatti yaalchisaa jiru. Yaalii olaanaaf humni isaanii hin dandeenye dhaqni isaa mudhii gadi hin socho'u, hedduu dubbachuu hin danda'u, namni deemee hin quufne, siree gubbaatti hafee gargaarsa keessanii fi humna Waaqayyoon ni ka'a. Amma haati warraa isaa hojii dhiistee isa yaalchisaa jirti. Maaloo adaraa na gargaaraa nan dadhabee jechaa jirti. Oromoon waan qabdaniin cinaa dhaabbadha. Maqaan haadha manaa Biraanee Fayyisaa Baankii Awwaash Duwwaa 1 32 Duwwaa 7 42 3 Swift Code Awinita. Baankii Oromiyaa Biraanee Fayyisaa Baankii A/C 119734 10 Duwwaa 1 Swift Code Orii Reeta. Har'a garuu Paaster Ifaateessoo du'aan baqachuu isaanii dhageenye jirra. Gara isaan jaallatuu fi gara isaan isa jaallatanii tajaajilaa turanii fi bira bara baraan jiraachuudhaaf gara gooftaa isaaniitti sassaabamaniiru. Maatii isaanii fi ijoollee isaanii akkasumas jaallattoota firootaa fi amantoota waldaa isaanii hundaaf jajjabina hawwinaa. Akkuma adreesii isinitti himuuf yaalletti lakkoofsa baankii akkaawuntii haadha warraa isaanii isiniif caqasneerra. Karaa sanaa isaaniin gargaaruu dandeessu isiniin jenna. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenya lafa kana irraa yoo jigee ijaarsa harki namaa hin ijaariin mana bara baraa bantii Waaqa keessaa jiraatu Waaqa biraa akka qabnu in amannaa. Isa ammaa kana keessatti baay'ifnee in aadnaa. Mana keenya isa Waaqa irraas achumatti dabalachuudhaaf hin hawwinaa. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa of irraa baafnee qullaa keenya akka hin argamneef godoo keenya isa kana keessaa lafa irraa yeroo ijaarrannu ba'aan nutti ulfaatee naannaa. Kunis mana keenya isa Waaqa irraa isuma irratti dabalachuudhaaf. Kanaanis inni du'uu jireenyaan akka liqinfamuuf malee nuyi godoo keenya kana irraa baasuu waan barbaanneef miti. Inni akeeka kana nuuf qopheesse immoo Waaqayyo isa hafuura isaa qabsiisa nuuf kennedha. Kanaaf nuyi yeroo hundumaa ija jabina qabnaa. Mana dhagna keenya keessaa hamma jirrutti mana gooftaa irraa fagaannee jiraachuu keenya in beekna. Nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti.
Nuyi ija jabina qabnaa, mana dhagna keenyaa kana irraas fagaannee mana keenyatti Gooftaa bira jiraachuu nuuf wayya. Egaa mana dhagna keenyaa keessaa jiraannus irraa fagaannus Gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf hin dhimmina. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'e hamaa ta'ee akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirra.